Walla baay'ee nu mudate kan agaruu jireenya isin jirtanii bakka hundaa birmattanii suni nu mudatu ta'a. Haa ta'u malee baay'ina kana keessallee akka rakkinni nutti hin dhufne tokkoffaa nama isin bira jiru laala. Namni isin bira jiru eenyu akka ta'e beekutu isinirra jiraata. Tiimii keessan bakka bakka kan fiddanii ta'u dhuftan wajjin dhuftan wal quba qabaadha. Namni tokko dhufee yoo isin gidduutti illee kufe harkaan hin tuqiina. Irraa siiqaatoo namoota yeloo vesti uffata waama. Poolisiin nu faana jira. Yoo rakkina fayyaa ta'e ambulaansii waamna yookaan ta'e immoo poolisiin addaan baasaa. Kanaafiyyuu namaanis waliin loliina. Namoota warra vestii yeloo uffata waama. Namni yoo isin arrabsellee deebistanii arrabsiina. Namoota warra vestii uffatan waamaatoo isaan akka dubbii kana dhaaban yookaan poolisiitti himan ta'a jechuudha. Gara biraan Oromoon uummata naamusa qabu. Kiraashii daandii irratti hin gannu. Waan bishaanoo dhugne laastikii bishaanii sana makiinaawwan gurraachi kan nu faana deemaa jiranii tiraash baagii qabatanii jiru. Isaanitti kennitu yoo tiraash baagii hin qabne warruma makiinaa gurraacha oofan kan duubaa fi fuulduraan deeman sanatti kennitu goodaatti hin gatiina. Oromoon seera kabajuu fi qulqullina isaatii Washington D.C keessatti beekamu malee naamusa dhabuudhaan hin beekamiin. Gara biraa namoonni as jiran kun assaayimentii adda addaa qabu. Hundi isaanii vestii yeloo kaayyatanii jiran. Vestii yeloon suni baajii immoo qaban. Kanaafuu tokkoffaa waggaa sagantaan kun jalqabe namooti maayikii abbumti argee fuutanii asitti chaantii gochuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu informationii kan waliin fakkaanne akka hin gabaafamne afaan keenya akka tokko ta'u ergaan keenya akka tokko ta'u gara warra hiriira kana qajeelchaniititti gaafii nutti dhufu hundumaayyuu haa qajeelchinu. Isa dhumaa egaa waan as jirruuf nuti hundumtuuyyuu hin beekna. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf akkuma ilmoo namaa tokkottiyyuu haqa qabnu tokko himachuudhaaf as jirra. Barbaaddachuudhaaf as jirra. Haqa keenya isa nuti himachuuf barbaaddachuudhaa gadi baane kana akka nu jalaa dogoggora hin dhaqne akka namni nu jalaa hin dhaabne nuti hundumtuu waa as jirru kuniyyuu yeloo bastiitti daayirektii godhaa kweestinii dhufuyyuu hoon jedhu isin hunduu eegumsa waan har'a goonu kanaa hiriira keenyaa kanaati. Isin hundumtuuyyuu eegduu hiriira kanaati. Nama simbira jiru eegaa beekaa walitti dubbadhaa. Nama shakkitan immoo addaan baasaatoo warra yeloo bastiitti himaa. Egaa ani asumarrattan dhaabaa gaafii yoo qabaattan nama tokko tokkoon nu gaafadhaa. Warra afaan Oromoon dhageenyeef inni afaan Ingiliishiitiin itti fufaa. Ammas irra deebi'ee firri dhiyoo firri fagoo Oromoon dhiyoo dhuftanii asirratti qooda fudhachuu keessaniif baay'ee galata guddaa qabdu. Akkasuma galanni nama hundumaa bilisummaa haa ta'u jiraadha. Baay'ee sin jaalannaa jenna.
She covered it well. Can you guys hear me? So I'll keep it short since she covered it beautifully. One nama tafe? Dhiifa manaa godha. Waan lamatu hafee ani nanirra darbee na yaadachiisanii tokkoffaa waa'ee alaabaa. Alaabaan asitti ayyamamee jiru alaabaa Oromoo fi alaabaa nationalities warra cunqurfamaan ufaana dhaabbachuu dhufaniiti. Alaabaa kaan yoo agartan namaa waliin loltan maal gootu? Warra yeloo veestiitti himtu. Innis dubbii wanna ittiin kaasan tokko kana beeka. Kanaafiyyuu warra yeloo veestiitu waan sana wal qixxeessa tokko. Lammaffaan immoo namni akkamitti wal beekuu dandeenyaa isteeta adda addaatii dhufnee jedhani. Akka gootani isteetaan tiimiidhaan giruuppiidhaan wal barbaadaa ta'u wal faana deema. Pilaak kaardii warri fiddanii dhuftan eenyummaa keessanii yookaan isteeta keessanan ibsuu qabaattan pilaak kaardii keessan fuuldurarra qabaatoo wal duubaa fuulduraan deema. Akkasitti adda wal baasuu dandeenyaa. Gaafiin tokko hoggaa jiraate saayidii hoggaa nu gaafattan hin deebisnaa. Odoo asiin fixiin immoo yoo gaafiin dhufe asumaan daballee deebisnaa. Galatooma. She covered it well. I'll keep it really short. First of all, the question that everybody has on their minds. We're about to start. The reason why we're waiting are some people are parking still, so they're coming, so we'll start shortly. Be patient. You guys have been patient. We appreciate it. Stay being patient. Yes. Let them know we're not coming back here, so if they park their cars here, they have to come back from the Capitol. Okay. As far as parking, some of you parked on the street. We're not coming back here. We're going long ways, so be mindful of that. So the best way to do it is probably parking in the parking garage. We're not coming back here. Okay. Next, I want everybody's participation on this. The youth put a lot of work into making this event happen. They're right here, you can see them. Can I use all your energy to give them a round of applause to this youth? Not loud enough, not loud enough. Hold on, okay. Scream, whistle, clap, everything for this youth. These are our leaders, these are our future. 1, 2, 3. Thank you very much. Now, a few ground rules. 1, if you don't have a badge, we know you guys are leaders in your communities and you guys are probably excellent at chanting. But if you don't have the badges on you, then we're trying to control what is being said on these mics. So you have to talk to somebody with the yellow vest if there's some emergency that you have to be on the mic. If not, people with the badges are the ones responsible for this things with media, chanting, and everything on the mic, even including speeches. You can't really just grab the mic and do it. Another one, talking to the media. This is a human rights rally. We are here to ask for human rights. That's clear, right? To everybody. Yes. Peaceful human right rally. Keep that in mind. Meaning, if you are approached by any media, your response is, I'm here for a human right rally, peaceful rally. If you want details, talk to the people that have media badge or yellow vests. Is that clear? Yes. All right. Next, your responsibility is to look at the person next to you. Talk to them. Find out who they are. You can know if they don't belong. You know if they're trying to incite violence. You know they don't belong. Why? Oromos are peaceful. We've always been peaceful people. We're going to remain peaceful today. Today, this one is going to be the most peaceful, the exemplary, the quintessential peaceful rally ever created. So when people see a peaceful rally from today on, they will say, this must be an Oromo rally. Does that make sense? Yes. All right, I'm not going to talk a lot. I think everything is covered. Ohio youth, if you're here, they want you to be gathering over there. If you're from Ohio, please go over there by that tree. Anything else, the youth? Is everything covered? Ohio,
Minnesota, Colorado, every state. Ohio over here, Minnesota over here, Colorado over here. Portland over there. Before they go. before you go, there's one. Altaka, no concern, Altaka. Siya takka odoo hin deemin, odoo addaan hin faca'in. Odoo hin faca'in. I'm gonna talk to them, okay? Eddie, you guys on live. Wait a minute. Eessarraa dhuftanisit? Poland organii dhufu. Ayyemee hagam taatu nama meeqa Poland irraa dhufe maaliif dhuftan? Poland irraa nama 70 jenna. Wanti dhufnee fi uummata biyya keenya kan jiranii mirga isaaniif akka falmanuuf jecha. Ayyee. Galatoom Eddie. Galatoom. Ayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana Washington D.C keessatti hiriira uummanni Oromoo gaggeessaa jiru achitti argamna. Akkuma argaa jirtanii Oromoonni kumaatamaan lakkaa'an isteeta adda addaa irraa dhufanii asitti argamu nutis kamsaasa kallattii kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin turaa jennaa egaa akkuma amma dubbatame hundumtuu communityidhaan bakka adda addaatti wal qoodanii deemu warri Minnesota irraa dhufan kan Seattle irraa dhufan kan Portland irraa dhufan Amerika guuturraa warra dhufanii jiru asitti uummata kumaatamatu argama. Hiriira guddaa seena qabeessatu as Washington D.C keessatti deemaa jira. Nu waliin tura kallattiidhaan kan isin biraan geenyu ta'a haga xumuraatti nu waliin tura. Amma warra Seattle bira deemaa jira. Seattle. Hello. Akkam jirtani kuni Oya Sealoti dargaggoota Sealoti. Dargaggoota Sealoti Oya Sealo. Justice for Ridwan Aman, justice for Yusuf Bashir, justice for Jawar. Free Ridwan, free Yusuf. We're here for them. We're here for them. Can you say it loud? I said Why you guys justice. come here? Why you guys came? We're here to represent the families of Ridwan Aman and Yusuf Bashir. We're here to fight for them. We're here to fight for all Oromos that deserve freedom, freedom has been overdue. That's all I have to say. Okay, galato. Ega akkuma argaa jirtanii asitti kan gaggeeffamu warra Seattle amma immoo gara keessa deemnee community adda addaatu gaggeessaa jira. Community eessatti kun? Community eessatti? Okay, Ohio? Aye. Where is? That is the chair, I think. Okay. Aye, daawwattoota keenya warri kun immoo warra Ohiooti walitti qabamaa jiru hiriirri jalqabuudhaaf jira irra deddeemnee isin dubbisna. warra Minnesota jarri kuni Minnesota irraa uummata kumaatamatu argama asitti waan isaan jedhan immoo isin biraan geenyaan hordofa. I want you guys to stick next to each other, look at each other, get each other's phone number. Everybody welcome. Huh? Minnesota? You want someone to Minnesota, in Washington D.C. Minnesota, Asika. Asika, Adano, Adalta Gudemna, Oguri Karatan, please. Oguri fi Karatan, Walkamata, Aka, Timati, Abnachura. One day, Galgala, Anuraman, Yatachukaptan. Bikataka, Waldurabodan, Stenundi, Steta, Steta. Yeah, hoy me lo debe sair, please.
Thank you. Just make sure you give me back. It's not mine. Okay, good. Okay. Karan dem nu kone. We're gonna go this way. Just down there. Garana yana. Gamana yana. Garana dacha. Garana dem. Garana. Kabajamtoota daawwattoota keenya gidduutti addaan cinnee turre amma deebinee dhufnee jira. Mee yoo dhagaa jirtan lakkoofsa tokko tokko tuqaa. Dhagaa yoo jiraattan lakkoofsa tokko tokko tuqaa isin argaa jirra. Yeah, please help. Oh, ini dia lagi. Minnesota, Garana dacha. Namni nufone garu kamnu warra diisi. Garu wadam bawam. Zakuriti nujala diamu kamnu warra diisi. Nukresu ada. Rade nulezan tu baina warra diisi kala diamu kamnu. Okay, aye. Please, Garana Sika. Hey, Garana Garana. Kabajamtoota daawwattoota keenya hiriira guddaa Washington D.C keessatti gaggeeffamaa jiru ammas nu hordofa. No, yes. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana artistii Oromoo beekamaa Daawitee Mokonnin wajjin jirra. Daawitee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan isinis fayyaa ta'e. Hayyee meegaa yeroo ammaa kana hiriira guddicha Washington D.C keessatti gaggeeffamaa yeroo deemsaa jirtu mee ati eessarraa dhuftee maaliif dhuftan? Ani Minneapolis Minnesota irraan dhufee wanta ammatti dhufneef immoo egaa waan irra deddeebiinee haasofne malee waan haaraa waan haasofnu hin qabnu. Ilmaan Oromootu darara keessa jira, ilmaan Oromootu dhumaa jira, ilmaan Oromootu mana hidhaatti rakkachaa jira. Oromootu rakkoo hamaa keessa yeroo ammaa kana keessa karaa dandeenyu waan dandeenyu furmaata karaan itti dhufuu danda'uuf rakkina kan keenya mootummaa biyya kanaatti himachuu dhufne. Humni keenyas wanti nuti gochuu dandeenyu karuma qofaa jechuudha si galee. Kanaaf mootummaa warra biyya kanaa waan biraa wanti nuti goonuun jiru karuma himachuudhaaf asitti argamne jechuudha. Ayyee Daawitee mee hiriirri waggaa waggaadhaan adeemsifamaa ture yeroo adda addaatti mee hiriira baranaa maaltu adda godha? Hiriirri inni bara kanaa egaa akkuma argitu kana namuu xiiqiidhaan gadi bahee akkuma
We're gonna follow them. Please, our guidance is DC security. kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa hiriira guddicha Washington D.C keessatti gaggeeffamaa jira. Egaa kallattiidhumaan isin biraa kan geenyu ta'a. Maarree akkuma argaa jirtanii Oromoon kumaatamaan Ameerikaa guutuu keessaa yeroo ammaa kana Washington D.C keessatti argamu lakkoofsan tilmaamuun kan nama dhibuudha baay'ee hedduu. Egaa kallaasa tamsaasa kallattii kan isin biraan geenyu ta'a. Ammalleen waliin tura daawwadha. Eessarraa dhuftani isin? Washington D.C irraati. Mee hiriirri akka arraa maal fakkaata? Mee akkamiin baay'ee waan ajaa'ibaati. Waan kana argeen beekuun D.C keessa hoggaan jiraadhu. Waan akkana argeen beeku saba kootti baay'een boone. Warri hidhaarra nu jiranis immoo gargaarsa isaaniitiin gargaarsa waaqayyootiin akka hidhaarra nu ba'an kana gaafachaa jirra mootummaa biyya kana. Kana gaafachaa jirra. Baay'ee galatooma. Gruuppii biraa uumaa deemani. Can help it. Justice for Adalu. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Let's go to the car. Free all Oromos. Free all Oromos. Justice for Adalu. Justice for Adalu. Justice for Oromo. Justice for Oromo. Down, down, Abiy. So the sound is from the outside right now. The sound is not from here now. The sound is from the outside. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Takala. Down, down, Takala. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Ethiopia government is a killer. Help it. Yeah, cases in the Sensi. Stop funding Ethiopian government.
When you see pictures like this, make it zoom like this. For Abiy terrorists, we cannot silence us. We fight back. Oromo, here, be united, don't divide it. We came from one voice, one voice. Why we here? Why we here? Why we here? Why we here? We protesting. Like Martin Luther King, like Malcolm X, like Gandhi, Oromos. We believe freedom, freedom. Oromo, we can be voiceless from Ethiopian crime for origin, not only for Oromos. Abiy. Move. Abiy must go! 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 Justice for Hatalu! Justice for Hatalu! Justice for what? Justice for what? Justice for who? I can't hear you! Justice for who? Hey! Abiy must go! Abiy must go! Hey! Abiy must go! Abiy must go! Hey! Abiy must go! Abiy must go! Who are we? Who are we? Oromo! Who are we? Oromo! This is the right team. Who are we? Oromo! 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 Say his name! Say his name! Okay, wait. Say his name! Say his name! I can't hear you! Say his name! Say his name!
If they got a problem, I got an idea another one. Okay. Take it out. We demand justice. 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 We want justice. We want justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. Land. What do we want? Justice. What do we want? Justice. ID must go! ID must go! Jalqaba. Security. Duranu Jabarsa. Duranu Jabarsa. Duranu Jabarsa. Duranu Jabarsi. Thank you guys. There. Akas, ayan. Garanat. Laki bote, balwat. Guys, no, I need this, please. You're gonna hide me. No, hide in a boat. Yeah, you can sit down here.
Equality in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free Jawahar Mohammed. Free Jawahar Mohammed. Free Jawahar Mohammed. Free Jawahar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Garba. Free Hamza Garba. Free Hamza Garba. Free journalists. Free journalists. Free all Oromos. Free all Oromos. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free Jawahar Mohammed. Free Jawahar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Guya Wario. Free Guya Wario. Free all Oromos. Free all Oromos. Free all Oromos. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. We demand justice. We demand democracy. We demand equality. We demand equality. We demand justice. Abiy must go. 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 US. Stop. Funding. Dictator. US. Stop. Funding. Abiy Ahmed. US. Stop. Funding Ethiopia. Stop. Funding Ethiopia. We march for justice. Abiy Ahmed, Ethiopian Prime Minister, he cannot lead Ethiopia. Jawahar Mohammed, free. Garba, free. Hamza Borana, free. All Oromo prisoners, free. We demand justice. We demand freedom. USA, please stop funding dictatorial government. Abiy Ahmed, he's a killer. He's a massacre. He cannot lead Ethiopia, big country, over 100 million population. Listen, guys. Not Ethiopia right now. We're in Ethiopia. Free Hamza Borana.